Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washamarka fuuni jalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma san jirtanitti nagaa fi kabajaan keenya isin biraatu yoo jiraatu jecha meeshaa babbareedaa fi meeshaa ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufee jira. Meeshaa baay'eedha. Akkasuma meeshaa fannisharaa kana qofa osoo hin taane meeshaa saaloonii qofa osoo hin taane akkasuma meeshaa kushiinaa keessaatii fi meeshaa hedduu babbareeduu meeshaa baay'ee qabdii obboleettiin teennaa Aasiyaanii. Meeshaan kun eessa deema yoo naan jettan meeshaan kun Hadaabbaa deema jechuudha. Namoonni barbaadanillee bitachuu dandeettanii haga xumuraatitti na wajjin turaa isiniin jedha. Viidiyoo kan haga xumuraatitti yoo ilaaltan waa baay'ee irraa argitanii waa baay'ee irraa hubattanii meeshaan kun baay'ee bareeda hin jaalattan jedhee abdii guddaa qaba jechuudha. Arba majlisiin kun aynuneemiidha. Aynuneemii namni baay'een na gaafataa turtanii yoo yaadattan ta'e keessattuyyuu keessaa namni hedduun na gaafataa turtanii beektiraasiinis isa kana jechuudha baay'ee bareeda. Carqiin isaa kunillee haarawaa dhufe jechuudha maashaallah baay'ee bareeda aynuneemiidha jechuudha. Meeshaan isaa guutuun isaa hanga makaddaatu aynuneemii irraa kan hojjetame jechuudha argitanii. Makaddaan isaallee aynuneemiidha. Meeshaa kwaalitii qabuu fi akkasuma boondiidiin isaa kan gubbarraa orijinaalii kan ta'e guutuuma isaa tokko isaatiin addaan qabee addaan banee isinitti mul'isa jechuudha. Wanti wal dho'isinu tokkollee hin jiru irraa ol fuunee addaan qabnee hiiknee takka isaatiin isinitti mul'ifna jechuudha. Waan bareedaa meeshaa bareedaa waan ta'eef sirriitti ilaaluu qabdanii akkana fakkaata jechuudha. Kanneen gubbaa guutuma isaatu mastaawotiituyyuu galaa mastaawotiin hiikamee waan hin jirreef irra goggoonee hin jirru hidhamee jira ashagamee jira jalli isaa akkana fakkaata. Maashaallah baay'ee kwaalitii qaba jechuudha hedduu bareeda. Mastaawoti yoo hiikne nu harkaa caccabdii fi waan fe'amuu hedduu sababa sanii fi kinootii makaddaan isaa guutuun isaa aynuneemiidhaan hojjetame jechuudha. Inni kun aynuneemiidha maashaallah hedduu bareeda jechuudha maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Inni kun cinaan kun aynuneemiidha cinaan kun ammoo MDFidha xaawulaarraa kan hojjetame jechuudha maashaallah baay'ee bareeda kwaalitii ka ta'e asumaan ammoo boondiidii isaa boondiidii akkamii akka ta'e walumaan laallaa isin ammoo iyyuu na hordofaa isiniin jedha. Maashaallah baay'ee bareeda jechuudha hedduu bareeda kwaalitii kan ta'e jechuudha baay'ee ulfaata waan ta'eef akkasumatti ammoo iyyuu anammoyyuu dirqama kiyya tokko isaatiin isin mul'isuuf jecha akkasumatti harkisuu qaba jechuudha. Asumaan as laalaa boondiidii orijinaalii ka ta'e jechuudha. Boondiidiin darajaa baay'eetu jira, konfartii jira, kafarafaramu jira. Inni kun maaladaa qulqulluu jechaadha. Maaladaa irraa hojjanne jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Hedduu jabaata akka dhagaatitti maashaallah baay'ee bareeda ka ta'e. Arbi Amjiliisii guutuma kisaatuyyuu isa kanaan malee hojjadhee hin beeku maaladaadhaan. Maaladaa jechuun Arbi Amjiliisii tokkoffaa jechaadha darajaa eeggate eessattuyyuu beekama abbaa feetaan nama feetaan. Irraa xirxirii takka hin qabu jalli isaa xaawulaadha jechuudha. Gara gubbaan isaa xaawulaadha garri kun aynuneemiidha jechuudha. Hedduu bareeda. Ka gubbarraa kun kana bichatuyyuu boondiididha malee kuuwwan akkasumattuu aynuneemiidha jechuudha. Isin ammoo iyyuu haga xumuraatitti ilaalaa isin hin jedha. Hedduu bareeda hedduu orijinaalii ka ta'e kinoo kunillee akkaataan itti asaraarii isaa akkanuma jira jechuudha. Namni hin beekne yoo jiraattan gubbaa isaarra kalaxxafame kun algaa akkasuma waan garaagaraa irra laxxafame jechuudha. Calanqisaan gubbarraa kuni maashaallah baay'ee bareeda jechuudha. Hedduu bareedaa ka ta'e deebisuu isaa amma eenyu na haa gargaarure hedduu ulfaata waan ta'eef namni dhiiraa tokko gargaarsifadhu malee baay'ee ulfaata hin danda'amu jechuudha. Hedduu ulfaata ilmoo shamaraatti ammoo baay'ee ulfaata dhiira osoo ta'e tokkochillee kaa'uu danda'a intalatti ammoo baay'ee ulfaata waan ta'eef baay'ee orijinaalii waan ta'eef akkasuma ammoo humnallee barbaachisaa hin ulfaataallee namoonni barbaadan ajajachuu hin dandeettan isiniin jedha. Maashaallah meeshaa bareedaa meeshaa orijinaalii kwaalitii qabu akkuma baratame ammallee hanga xumuraatitti waanuma gaarii isin hojjanne jechuudha. Isin ammoo ajajachuu qofatuyyuu isinirraa eegama waan bareedaa qabadhee isiniin dhufa jechuudha. Isinirraa ka eegamu gara Zulaamaashoo dhuftanii heeloo jechuu qofa isinirraa eegama. Makaddaan isaa akkuma isin argisiisa kana kinoo aynuneemiidha kun ammoo beektiraasii isaati hedduu bareeda jechuudha. Kararii barbaadanii ajajachuu dandeettan kararii kana qofa miti. Kararii isinitti toleen kararii barbaadanii ajajachuu dandeettanii aynuneemii ta'ee boondiidii ta'ee fireemii ta'ee nu ammoo isin qopheessine boota isin barbaadan guutuu isaa isiniif geessaa. Viidiyoon kiyya kana qofa irratti hin dhaabatu itti aansee meeshaa mana keessaa meeshaa hedduu meeshaa babbareedaatu jira. Isin ammoo haga xumuraa na wajjin turaa isiniin jedha. Ammallee gara meeshaa kaawwanitti isin dabarsa xiqqoo irra deebi'ee viidiyoo kana isinitti mul'isa jechuudha. Akka sirriitti isinitti mul'atutti ifa akkasini ta'utti. Arbi Amjiliisiin kun gatiin isaa meeqa jettan meetiriin takkattiin 15,500 jechuudha. Meetiriin takkattiin 15,500 inni kun guutuudha. Isin meetira haga barbaadanii ajajachuu dandeettanii meetiriin takkattiin irraa hir'attee garuuyyuu meetira 12 bootaan hanqate jennaan meetira takkatti duuba sanichi kaayee jira jechuudha. Yoo ajajachuu barbaadan gara Zulaamaashoo koottaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti heeloo jechuu hin dandeettanii telegiraamiin iimoon waasaappiin kanuma jechuudha.
Ammas maan gara meeshaa mana keessatti isin geessaa na wajjin daa. Meeshaan kamuu darajaa qaba. Darajaa fi akkuma eeggatetti fakkeenyaaf asitti istoofiin kunillee darajaa lama qaba. Tokkoffaan alumiiniyeemidha. Kun amma alumiiniyeemidha. Lammaffaan ammoo qorqoorroodha jechuudha. Meeshaan kamuu darajaa qaba. Wanti darajaa hin qabne jiru. Kan ammoo addaan baasee isin mul'isa. Tokkoffaan akkamiin lammaffaan kan jedhee addaan baasee isin mul'isa. Warroonni ana faarawwataa tan ammoo subscribe godhaa. Viidiyoon kun akka yeroo hunda akka gadhiisuun isin bira gahuutti jechuudha. Warroonni maamila kiyya taatanii haga ammaa na jajjabeessitanii akka an daddafee dhufuuf na yaaddanii haga ammaa na wajjin turtaniif hedduu isin jaalladhaa isin kabajaa. Ammallee hiriyoota keessan irra sheer gochuudhaan na wajjin qoodamaa isin jira. Subscribe like raaffatina amma xumuraatti na wajjin tuufa. Jalqaba irratti istoofi isin mul'isa. Istoofiin kun baay'ee bareedaa ta'ee akkasuma akkuma isin hime darajaa qaba isin jedheera. Inni kun alumiiniyeemii irraa hojjechiifame jechuudha. Kun goota makarattafaa jechuudha. Asirratti makarattafaa irra kaa'amee makarattafaati. Kun turree qaba jechuudha. Maashaallah istoofii bareedaadha. Wanti isin beektanii farri isaa kunuyyuu ka akka sharaakaa jiru sun inni sun baay'ee badaadha jechuudha. Oriijinaalii miti. Inni kun ammoo walalli ka jedhee ka beekamu kana baay'ee bareeda jechuudha. Abbaa lamaati. Asirratti maxxafaa fi maabraan isaa kunillee darajaa qaba. Deebi'ee ammoo asirratti boota distii irra kaayatanii kan as baasuuf meeshaa qaba. Kan distii irra kaayatanii asirratti ammoo baakkoonni guddaa qaba jechuudha. Baakkoonni guddaa qaba. Distii irra guuratan jechuudha. Distii as keessa irra guuratanii fakkeenyaaf kanayyuu hin kaaya argitanii. Distii akkanuma irra guuratanii distii baay'ee qaba jechuudha. Distii siraamikii kun hin dheerataan beekanii isallee hin fuudha jechuudha. Akkana fakkaata jalaa haga gubbaatitti jechuudha. Gubbaa kanneen ittillee waan barbaadan guurachuu dandeettan akka martabaa maali waan garaagaraa kaa'achuu dandeettanii kaawwan ammoo itti guurtanii as keessatti qollofuu dandeettanii namoonni biyya ho'aa deemtanii raammoo baraaroo tokko namni hin beekne jiru inni sun nama canannaqa waan ta'eef dirqama waan akkanaa kana keessa godhachuu qabdanii. Istoofiin kun gatiin isaa dabalee jira. Wanti meeshaan bakka isaa tokkochuuf hin jiru amma kuma jaha galee jira jechuudha. Istoofii kana ittaan seensa warqii kana namni duraan namni baay'een bitataa ture amma garuuyyuu akka duraa sanii miti. Dhugaasnitti shari'aadhaan wal hin qabatu jedhanii namni baay'een hin bibbitu. Nam tokko tokko gubbaa isaa irra akka taa'u suni amantii musliimaatiin hin eeyyamamu jedhanii garuu nam tokko tokko ammallee akkasuma bitata. Ka jalaa kana bichaa waan jaalataniif biffee kaachuuf ka gubbarraa san irraa dhiisitii ka jalaa bichaa naabisnaan jettee obboleettiin tiyya ka jalaa bichaa biteef jechuudha. Taabota jedhanii akka amantii keenyatti hin eeyyamamu jechuudha. Inni kun kureen isaa argitanii baay'ee gaxxamee jira. Irraayyuu banamuun baay'ee nama cinqa. Keessi siifee hanga nagahaa jechuudha. Kinooti. Maashaallah baay'ee bareedaa keessi isaa gadhoqqata. Masa warqeen kun birri 2,500 bitamta jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitachuu hin dandeessanii. Inni biraa masoobiidha. Masoobiin kun baay'ee bareedaa kan taate akkuma isin argitan kana hodhaan isii wanti guutuun isaa bareedaa kan ta'e jechuudha. Kabiddeenaa fi akkasuma immoo guddaadhaallee akkuma isin argitan kana kinooti. Guddaadhaallee inni guddaa laallaan hodhaa isaatii hodhaan isaa kinoo akkuma isin argitan kana jechuudha. Masoobii dafee ciisuu miti masoobii bareedaadha jechuudha. Akkuma isin argitan kana kalaallamu boota kanaan hodhaan kanatu laallama jechuudha. Masoobiin tokko tokko akkuma itti fayyadamanii dafee kun jiguu danda'a. Kun garuu akkasii miti jechuudha. Isinumatti himeeti isinitti gurgura. Masoobiin kun 3,000 jechuudha. Meeshaa baay'ee dabalaa jira. Inni biraa baatiraa daabbooti. Baatiraan daabboo darajaa qaba. Inni tokkoffaa ta'e kilooti ikoosaniidha. Ikoosanii wanti isin beekuu qabdan kartooniin isaallee ikoosanii jedhee akkasuma eeleen garaa keessaallee ikoosanii jedhee maxxabashaan isaa garaa keessa guutuun ikoosanii yoo jedhe malee hin amanina. Kartoonii ikoosanii jedhe keessa kaayanii kabiraa jechuudha. Baatiraa biraa kartoonii ikoosanii jedhu keessa kaayanii eelee ammoo kabiraa godhanii sasan sirrii of eeggadhaa isin jedha. Kun sadiin ikoosaniidha. Kartooniin isaa ikoosaniidha. Eeleen isaa ikoosaniidha. Mixaadiin garaa keessaallee ikoosaniidha. Addaan baasee isin mul'isa. Hin banamne sanis banuun garaa na nyaate. Wanti guutuun isaatu ikoosanii jedha. Yoo akkas hin taane baay'ee isin shawwadanii sirriitti of eeggannaa guddaa godhaa isin jedha. Argitanii as biratti of eeggannoo guddaa gootan malee baay'ee ulfaata jechuudha. Kinooti eeleen isaallee kinoo ikoosanii jedha. As biratti baatiraa isaa isin mul'isa. Eeleen isaa kinooti. As biratti kinoo eeleen isaa guddaallee ikoosanii jedha. Kino jiddu galeessillee ikoosanii jedha. Xiqqechi isaallee ikoosanii jedha. Kuni guutuun ikoosanii jedhu malee amma kun kaartoon isaa ikoosanii jedha.
baatiraa isaa kuusanii jedha kunillee kuusanii kunniin sadiin adda addatti kuusanii jedhu malee amantanii hin bitatin isiniin jedha darajaa qaba baay'ee ulfaata darajaa qaba baay'ee ulfaata sirriitti eeggadhaa isiniin jedha akkasitti gurguruu eegalanii jiranii isin shawwadanii sirriitti eeggadhaa isiniin jedha. sirriitti of eeggadhaa baay'ee shawwadaa jira waan ta'eef baatiraa biraa fidanii kaartoonii kuusanii jedhu keessa galchanii gatii isaa hin gurguratanii baatiraan kuusanii birrii 15,000 galee jira amma kuuwwan ka 11,000 illee jira ka 13,000 illee hin jira gatiin isaa waluma caala jecha ammallee ka 11,000 tuun argattanii sa'aatii amma kanatti arduu maalii kunniin baay'ee gatiin isaa rakasa of eeggadhaa isiniin jedha isa san fuudhanii kaartoonii kana keessa galchanii gatii kuusanii fi gurguranii of eeggannaa guddaa godhaa isiniin jedha kun kuusaniidha kuusanii birrii 15,000 inni biraa distii abbaa torbaati distiin kunillee darajaa qabdi beekanii Itaali jira maqaa baay'ee qabdi distiin maan kamiyyuu Itaali kun amma Itaaliidha distiin maan maqaa qabdi akkasuma gatiin isii qannasaa distiin kun maashaallah bareeduudha yabbuudhaallee akkuma isin argitan kana abbaa firee torbaa jechaadha takka 2 3 4 5 6 7 firee torbaa jechaadha fireen torbaa kun birrii 5,000 jechuudha isin firee torbaa kun birrii 5,000 an addaan baasee waan hundaayyuu isin himaa isin ammoo namoonni barbaadan keessan nagaafadhaa isin jedha meeshaa orjinaalitii kaan addaan baasee isin himaa inni guddaan saanii raaniin kun darajaa lama qaba lammaffaan isaa sun irraa faaqama yeroon booda kanatu faaqama jechuudha yeroon booda hin faaqama eeggannoo guddaa godhuu qabdanis ni jira gaafa isin jalaa faaqame ammoo kanatu luluqqa kun guutuun isaa hin luluqqa kun guutuun isaa irraa luluqqa lammaffaan isaa suni sirri of eeggannoo godhaa kanneen turraa isin jalaa luluqqa darajaa lama qaba jechuudha tokkoffaa fi lammaffaa jira inni kun dheeraa kanneen ta'e tokkoffaa fi lammaffaa jira birri maxiqqoo wal caalaa birri guddaallee wal caalu inni kunniinuu isaanii kunniinuyyuu baay'ee hagas maraamiti garuuyyuu aynata lamatu jira tokko kama irraa luluqa'u jira lammaffaan irraa luluqa'a kun ammoo tokkoffaadha tokkoffaa kanaan bitadhaa isiniin jedha kun ammoo asiin kan itti gaxxamamu jechaadha irra galaa as keessa guuramee jira abbas irra dachaafataa waan ta'eef of eeggannaa guddaa godha isaanii raaniin kun darajaa lamatu jira waan ta'eef tokkoffaa malee hin bitatinaa isiniin jedha gatiin isaa kun birrii 4,200 jechuudha tokkoffaan 4,200 inni biraa fermuuzii baay'ee kwaalitii ta'e jechuudha fermuuzii kwaalitii ta'e kan fi kiyyaatti fayyadamee itti amantummaa guutuutti qabu fermuuzii kana jechuudha fermuuziin kun abbaa seerii lamaati baay'ee orjinaaliidha akkuma bareeddu kana kwaalitii jechuudha ofii kiyyaatti fayyadamee waan argeef baay'ee bareeddi jechuudha gatiin isii xiqqoo ol ka'a malee baay'ee bareeddi akkuma isin argitan kana kinooti argitanii tun xiqqishuu isiiti jechuudha kun ammoo guddaa isaati argitanii kun xiqqishuu isaati kun guddaa isaati lamaan isaa walirratti 5,000 jechuudha akkuma isin argitan kana baay'ee bareeddi lamaan isii birrii 5,000 namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha kwaalitiidha hin bareeddi wanti gatii wuddii martiyyuu waanuma gaarii jechaa qofa osoo hin taane kun kwaalitiidha akkanumatti maashaallah baay'ee bareeddi ofii kiyyaatti fayyadamee argee jira jechuudha yeroo maratti fayyadamtanii yeroo keessummaa garaagaraa dhufte qofa namni burcuqqoo fannoo san qabu fermuuzii kanallee qabaachuu qaba jechuudha baay'ee bareeddi bitadhaa isiniin jedha inni biraa makarajiidha kun darajaa qaba wanti darajaa hin qabne kamiyyuu hin jiru beekadha kino MTM kun orjinaaliidha jechuudha makarajii tokkoffaadha abbaa liitirii lamaati abbaa liitirii lamaa kun birrii 1,000 jechaadha garuu kuuwwan hin jira kan 600 maali kunniin hin jira tokkoffaan kinoo kana MTM kana tokkoffaan jechuudha kun abbaa liitirii tokkooti baay'ee furdaadha orjinaaliidha illee abbaa liitirii lamaa birrii 1,000 jechuudha abbaa liitirii takka birrii 850 garuu waan kana meedduu biteef birrii 880 bite jechuudha inni biraa ammoo siinii shaayiiti siinii shaayii kan maqammacaa qabne naa bitette kan maqammacaa qabdu kwaalitiin hin jirti tunillee yabbumaa gahuyyuu tatana caalii darajaa qabdutu jira isin gatimaaf jecha jiddu magaleetti naa bitinaan jettee isii tana bitee fi namoonni barbaadan gimmaashni isii birrii 1,200 taate
quality ni jirti tanaagaruu birrii 450 bitee fi gimmaasha isii gatiin isii illee waan qannastuuf jecha yeroo baay'ee mana keessatti itti fayyadamuudhaaf bareedudha yeroo keessummaatiif tabiraa bitachuu ni qabdan jechuudha inni biraa sarvisii nyaataatuun amma dhufte jechuudha hin bareeddi argitanii baay'ee bareeddi jechuudha kun argitan kana bareeddi maashaallah baay'ee bareeddi silbisni mul'ata jedhee yaada amma dhuftee namoonni bitachuu barbaadan darsan isii birrii 2000 jechuudha bitachuu hin dandeettanii asirratti burtuqoo abbaa gadaatii fi rakabooti abbaa gadaati rakabooti abbaa gadaa kun darajaa lamatu jira tokko lallaafaa inni kun ammoo jechaadha kun baay'ee jabaata kwaalitiidha jechuudha tokkoffaadha gammatti tokkoffaa bitaa ture lammaffaan tokko hin jira sirri dhufee gannoo godhaa sin jedha kun osoo gubbaa isaatiiyyuu akkana gattumanii uumata akkana waan dhagahu miti waan siniin amma irra guurameef malee osoo hagumtee tan gubbaa isaatii gattumtanii hin dhagahu jechuudha lammaffaan sun hin dhommuudha jechuudha lamaffaan sun hin jira lamaffaa isaa san namni bitattan sirriitti godhaa sin jira feetanii osoo tumtanii dhagama jechuudha feetanii haga feetanii osoo tumtanii kun dhagama jarri tumtee sirriitti tumtee isin mul'istu jarri jechuudha kan ammoo yoo nama hin beeknetti tokkoffaa hin gurgurtu warra dambanyaa ta'e yeroo mara irraa bitutti gurgurtii jechaadha lammaffaa jira of eeggadhaa sin jedha inni sinii isaa wajjin birrii 3,000 fi 400 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan isallee bitadhaa maandajaa qabaa sarvisii kana qabaa ka hixaanaa qabaa jechuudha kan nuti akkuma argitanii ittaansii ammoo yoo maandajaa kasalaati maandajaa kasalaa kinoo asirratti guddaadha jechuudha akkuma argitan kana baay'ee guddaadha as biratti inni dhiyaatee jira jechuudha innillee maashaallah baay'ee guddaadha kana fakkaata ittaansee distii siraamikii abbaa sadiitii jechuudha distii hundee siraamikii abbaa sadiitii akkuma argitan kana isiilleen darajaa qabdii hin beekanii namni hin beekne hin jiru maqaa qabdii kun ammoo argitanii mookokoodha jechuudha mookokoon kun tokkoffaadha hin beektanii kinoo mookokoodha distii siraamikii iyyuu ta'ee mookokoo ka ofirraa mookokoo hin jennetu jira inni kun kan mookokoo jedhu jechuudha tokkoffaadha akkuma argitan kana guddaa xiqqaatu iyyuu jira inni kun guddaadha jechuudha maashaallah baay'ee bareeda namoonni bitachuu dandeessan barbaadan bitadhaa sin jira argaatan garaan isii keessillee akkana jira duubni isii akkana jira meeshaa kamiyyuu isin mul'isu tokko tokkoon addaan baasee isin mul'isa ka barbaade hin bitataa kan barbaadne hin bitatu jechuudha shashaffanee dhodhoysee isinitti hin mul'isu addaan baasee isin mul'isa akkuma argitan kana jechuudha wanti kamuu akka nama hundaayyuu ifa ta'utti kun ka kurree isaa irratti hidhamu jechuudha distii sadaffaan kinoo kana kun guddaadha kun xaanaa isaati kun xiqqaadha jechuudha akkana fakkaata namoonni bitachuu barbaadan isallee bitachuu hin dandeettanii gatiin isaa birrii 6,000 jechuudha siree sadii isaa birrii 6,000 maashaallah hiqaa kwaalitii fi hiqaa bareedaadha jechuudha namoonni bitachuu barbaadan isallee hin bitadha birrii 6,000 bitachuu hin dandeettan isiniin jedha meeshaa bareedaadha waan ta'eef bitadhaa isiniin jedha akkana fakkaata kaawwan illee isinitti mul'isa isin anuma wajjin turaa isiniin jedha itti aansee wanti isin ajaa'ibu maandajaan kun amma dhufe maandajaa isiniif fakkaata maandajaadha namni maandajaa isinitti fakkaanne maandajaadha wanti hundinuu yeroo jijjiiramaa dhufa jechuudha tagaraa isaa keessaa kun hadiida argitanii hadiida baay'ee ulfaata ol fuudhuun isaa baay'ee ulfaata jechuudha namni hin beekne darajaa qaba inni kun darajaa qaba amma dhufe jechuudha lammaffaan isaa turkii irraa dhufa sadaffaan isaa lammaffaan isaa turkii irraa dhufa tokkoffaan gara maalitiin jedhanii warra meeshaa kontorbaandiidhaan seenaa jechuudha lammaffaan isaa kontorbaandiidhaan tokkoffaan isaa kontorbaandiidhaan seenaa hin argamu gara kontorbaandiitiin seenaa tokkoffaan isaa garuu turkii irraa dhufa inni sun baay'ee haphiidha akkuma maandajaa kaawwanii ta'uu danda'a gatiin isaa ka lammaffaa sun 3,700 jechuudha tokkoffaan kun 5,500 ture andura gaafa duraa 5,000 waan irraa biteef qophiileetti ta'e takka 5,000 irraa bitee fi viidiyoo irraa hin waraabne lammaffaa kanallee dibitee 5,000 naa gurgurte inni kun 5,500 ture garuu lamaan isaatu 5,500 irraa bite jechuudha argitanii baay'ee bareeda yeroo itti fayyadamtanii kaatan ibiddalee sirrii qabsiisa yeroo itti fayyadamtanii kaatan daaraa akkanuma keessaa gafan gajeessu daaraa kinu asuma irratti walitti qabata jechuudha daaraa baay'ee bareeda wanti martuu yeroo jijjiiramaa dhufa ani beekan garuu lama bitattee tokko ka boota hunda itti fayyadamu lammaffaa ammoo kan ammoo boota maandajaatti itti fayyadamanaan jette maashaallah baay'ee bareeda namoonni bitachuu dandeetti barbaadan bitadhaa isinin jedha birrii 5,000 tokkoffaa isaati lammaffaa isaa yoo barbaadan 3,000 fi 700 isinii binna jechuudha inni biraa tiriidha tirii kana darzana lama naa bitinaan jette argaatanii kinooti
tirii jaha jechuudha. Tiriin sadii birrii 1,500 kana fakkaata namoonni bituu barbaadan isallee bitadhaas ni jedha. Inni biraa saanii kookisiiti. Saanii kookisii kun fireen takkattiin birrii 1,150 si firee jaha bitee fi takkattiin birrii 150 jechuudha. Inni biraa saarbisidha. Saarbisiin kun maashaallah baay'ee bareedda. Hedduu bareeddi. Fireen sadii jecha birrii 1,500. Inni biraa saanii waxiiti. Saanii waxii kunillee baay'ee bareeddi. Saanii waxii kunii fi kan nyaataa kun walirratti asitti maachi ta'aa fi sababa saniif akkana walirra bitee jechuudha. Maashaallah baay'ee walirra adeema. Saanii waxii kun baay'ee bareeda jechuudha. Isaan tokko kunooti yoo irraa ta'u saarbisiin isaa kana jechuudha. Yoo walirra adeemu kinoo kana kinoo akkana fakkaata jechuudha. Cilfaa ofii qaba. Gatiin isaa birrii 1,900 jechuudha. Argitanii gatiin isaa 1,900 jechuudha. Inni biraa burcuqqoodha. Burcuqqoon kun darzanni baay'ee furduudha. Burcuqqoon tuni isin kaarbaatiin bitachuu dandeettanii darzanni isii birrii 1,200 jechuudha. Itti aansee saanii feermuuziiti. Saanii feermuuzii kunillee as bira kan jiru kuni kinooti. Innillee birrii 3,300 dhabamee zooree bite jechuudha. Firee lama bite nama lamaa fi tokko akka tokko viidiyoon irraa waraabamne. Inni biraa gingilchaadha. Gingilcha abbaa seetti kana namni hin beekne jira. Baay'ee bareeddi jechuudha. Firee meeqa qabdi? Takka 2, 3, 4, 5, 6. Firee 6 qabdi. Fireen 6 isii kun birrii 700 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa. Inni biraa siinii bunaati. Siiniin bunaa maashaallah baay'ee babbareeddi jechuudha. Argitanii baay'ee babbareeddi. Darzanni isii birrii 4,500 jechuudha. Siiniin bunaa baay'ee babbareeddi jirti. Kinooti baay'ee babbareeddi. Darzanni isii birrii 4,500 gimmaasha garagaraatti bitate jechuudha isiini. Inni biraa burcuqqoo bishaaniiti. Burcuqqoon bishaanii kun akka hin shawwadamne lammaffaan isii dhiyoo tana dhuftee jirti. Of eeggadhaa kun tokkoffaa isiiti. Lammaffaan isii warqammaan isii kun yoosuu haqata. Lammaffaan gatii birrii qannastee birrii 100 akkam qannastee dhuftee jirti. Sirri of eeggadhaa isiniin jedha. Ayyoo xiqqaate suuqii 4 seenee tokkoffaa duraanii kana argadhe baay'ee dhabamtee jirti. Yoo argamte isinii bitaa yoo dhabamte lammaffama sanitti obsaa isiniin jedha. Of eeggadhaa baay'ee dhabamtee jirti. Inni kun birrii 2,000 kun ammoo iyyuu qannastee jirti jechaadha. Lammaffaan sun qannastee jirti. Inni biraa madabbaraa ataakiltiiti. Madabbaraa ataakiltii birrii 100 jechuudha tokkoffaadhaani. Akkasuma ammoo iyyuu uffata xuuillee tokkoffaadhaani. Isin argitan kana inni illee 100 jechuudha tokkoffaadha. Inni biraa saafaadha. Saafaallee saafaa bareedaa okee jechaadha. Meeshaan kunniin guutuun okeedha jechuudha. Akka meeshaan laastikii kunniin okee ta'uusaa adda baafadhaa isin jedha. Saafaan kun tokkochi birrii 500 jechuudha. Isa sadiin isaa irratti 450 bitee fi waan isaa 4 ta'ee fi isaa tokkotti yoo bittan birrii 500 jechuudha. Inni biraa asitti baaldiidha. Baaldii guddaadha jechuudha. Baaldiin kun baay'ee guddaadha. Isin mul'ata. Birriin isaa meeqa? Kan xumuraa jechaadha bakka. Kan kanarra caalu hin jiru. As bira okeedha argitanii okeedha. Litiriin isaa meeqa? Bakka litiriin isaa guddaadha jechaadha. Baay'ee guddaadha akka ta'e. Carrashaa guddaa akka ta'e jechuudha. Birrii 1,000 baay'ee kun baay'ee guddaadha. Bishaaniif akkasuma immoo dhiqeetii garagaraatti bitachuu barbaadan kana bitadha. Namni yoo bitachuu hin dandeenye baay'ee guddaadha. Argitanii hedduu guddata jechuudha. Litirii isaa meeqa akka ta'e beeku 120 meeqa? Baay'ee guddaadha baaldiin kuni. Namoonni bitachuu barbaadan isa bitadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaataa gatiin isaa birrii 1,000. Amma as biratti televezyiiniidha. Televezyiiniin kun darajaa baay'ee qaba. Kanaan dura hojjetee jira isiniin jedhee ture. Ammallee kan isin bitee jechuudha. Ispiriingiidha. Televezyiinii ispiriingiidha jechuudha. Maashaallah darajaa qaba jechuudha. Televezyiiniin kamuu darajaa qaba. Kinooti ispiriingiidha. Abbaa inchii 43ti. Inchii 43ti. Akkasuma immoo meeshaan isaa kwaalitii jechaadha. Dikoodariin isaa akkanaa yoo ta'e jechuudha. Golden Star yoo ta'e jechuudha. Akkasuma immoo eeleen isaa origin guddaadha yoo ta'e jechaadha. Eeleen guddaan kun televezyiinii haga televezyiinii 5tu isin hojjeta kaasa jechuudha. Haga televezyiinii tokko. Diishii kana tokko jecha televezyiinii haga 5 yoo barbaaddan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Diishii guddaa kana yoo ta'e malee haga ammaa bitee hin beeku. Gatiin isaa televezyiinii kanaa birrii 24. Meeshaan kunniin jechuudha 4,000 wali 28 jechuudha. Inni kun meeshaan kun gatiin isaa qannasullee hin jira. 3,500 illee hin jira jechuudha. Kun garuu 4,000 walitti 28 jechuudha. Meeshaan kennarraa akkana fakkaata taansee rootuudha. Rootoon baay'ee dabalee jira. Kanaan dura 2,500 illee binneera 2,600 illee binneera. Kaleessa garuu 3,000 jechuudha. Rootoon kun abbaa litirii 420ti. Asirratti abbaa 420 jechuudha.
asirratti kan argitanii abbaa afurii fi 20ti. Oriijinaalii ta'uun isaa gabarii karaa garaa keessaa kan qabachuudha. Akka gabarii garaa keessaa hin qabne lammaffaa isaati jechuudha. Yeroo hedduu irra deddeebiin himee jira. Roottoon kun birrii sadii galee jira jechuudha. Meeshaaleen keenya har'aa kan fakkaata. Yoo jaallattan keessan dubbisaas ni jira. Inni biraa itti aansee hiriyaa gaafa taasisan bitesan obboleettiin keenya haadha xiyyaa naa keessaan bittee fudhattee jirti jechuudha. Birrii 4,000 yookiin diyaa mashaalaa diyaa bareedaa ta'e jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaas ni jedha hin bareeda. Obboleettiin teennayyuu bitattee jirti kinooti. Na hodhisisnaan jettee hin hodhisiisuu fi heda jechuudha. Meeshaan kafe'amu bor waan ta'eef har'a hodhisiisuu fi heda mashaallah baay'ee bareeda argitanii hin bareeda. Inni kun darajaa qaba jechuudha. Shakaaraan tokkollee hin jira of eeggadhaa isiniin jedha. Inni kun sinibsiisaatii kun diriyaa isaati jechuudha. Gatiin isaa birrii 4,000 isiniin jedhee jira. Maqara baallee kan irra naabitii naan jettee kan irra bitee jira jechuudha tokkocha. Meeshaa makam ofii gurguru keessaa kenneetiin beekanii engadda isin waraabii isinii jira. Kan ofii gurguru keessaa kennee jechuudha. Kanallee kun 5,500 isinii jedheera. Isin himeera kun 4,000 isinii jedheera. Kan ofii gurguru keessaa bitee fi namoonni ammoo meeshaa bitataa hin jirre kana bichaa haadha keessanii hawwitan bakkiinatti malitti isinii kenna bitachuu hin dandeettan isin jedha. Kararii kanaan kenniteef jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda rabbirraa haa jaalatu. Inni biraa xaalli biffee keessaa jechuudha. Kakirri dhamdhaahame maashaallah baay'ee bareeda. Isii tana jechuudha obboleettiin teenya firee 10 bitatte. Isii tana firee 10 bitatte fireen guddoo fi xiqqoo jira. Xiqqoon hin qannastiitu guddoodha. Guddoon tun birrii 200 jechuudha. Guddoon tun 200 xixiqqoo taate hin qannasti. Aansee ammoo kirrii tana jechuudha. Ammallee tanaa tunillee xiqqoo fi guddoo jira. Xiqqoon hin qannasti. 250 jechuudha. Isii tanallee firee 8 bitatte. Isii tana firee 12 bitatte jechuudha. Nama biraatiif illee ajajee jira. Namni biraallee firee 6 bitatte. Isiin tunillee birrii 250 baay'ee bareedde jechuudha. Ajajaan dhahamte tun. Tunniin gabaa keessa iyyuu hin jirti. Gabaa keessa kanaan dura isin waraabee ture. Tan ammoo ajajaan dhoosise jechuudha. Hedduu bareeddi xaqamtee dhahamtee illee argattanii. Tunillee 250 jechuudha. Gintuun sun ammoo 200. Tunni lamaan 250 yoo barbaadan bitachuu dandeettanii kan firee 12 bitatte. Akkana fakkaata jechuudha. Namoonni ajajachuu barbaadan ajajadhaa isin jedha. Akkana fakkaata meeshaan keenya yoo jaalattan keessan dubbisaa isin jedha. Lakkoofsa bilbilaa fi aduwaa 972 duwwaa 25 telegiraamii immoo waasaap illee kanumaan argachuu dandeettanii. Yaada yoo qabaattan koomentii barreessaa isin jedha. Na jajjabeessaa laayikii osoo godhin bira tarinaa laayikii gotan viidiyoo kiyya nama baay'ee biratti ga'uuf na dhaqqabe isin jedha. Asas ni dheeresse dhiifama naa godhaa horaa bulaa.